bareeddi omaan jettu. Omaan jettu qofa. Laa jechuun bareedama yoo baay'ee si faarsuun fedhe bar. Maali? Yoo si faarse akka nama lamarra taree sadi fudhatee taataa jedheeti. Lakki nama akkasiti miti na beekaa soolo. Nama akkasiti. Hagam wal beektan gara wal beekumsi keessan hagam. Bubbullee irraa nu ta'aadha. Ayiwa. Kama jigee ciisu jigee ciise kaadhaa. Waa malee jigeen ciise. እና አረባት ምስኪና እንጠልይ ኩኒ ባዬ ቶኮ ምስኪና ምንም ቤኳናኑ laphee kiyyana raasuun isheen ol. Siraaftee yoo dhaqaata. Afaan ishii dammala gaafa ishiin Oromiffaa haasotu afaan ishii keessa dhungadhu si jedha. Sanuma ammoo waan biraa hoo maal jaalatte maaliin siraafte? Inni sunis jira. Kumi. Inni irra taa'anika. Ayyee. Hojjaan illee bareeda. Ayyee. Amalli immoo tokkoffaadha akkuma si. Ayyee isma koo. Sooloo naa fuudhuun talatan. Isin Oromoon bakka hulama wayii argitan taanaan akkuma wayii Oromoo bas. Haadha faateetiif soolollee osoo wal biratti argitanii wal fuudha. Wal biraa bareeddu. Waaw. Waliin isin feena. Walirraa bareedda. Iyyaasuun liqa kun. Gammadaaf kabbaan illee arginaan fuudhuu qaba. Maal jecha oolani keessa miiseejiidhaan beektaadha faata ishiidhaan. Inni si galaafachuu fi jaalala si qabsiise baduu fi dubartoota baay'ee janajjanaa sooretti jedhamti. Sun ammoo shakiin qabu. Yaa sooretti jedhamti. Akka balleessitee baddu anis nan shakka. Mucaana jalaan naasisinaadha faatee beeyyesus. Balleessee badaa akka ta'u. Sodaadhe amma fa'aa natti jawaattee beekta. No hin amanin. Fudhame egaa takka. Maafiyaati. Jennaan ati bar yoo dhiira tokko gizee onna jettu madaaluu qabda. Si jaaladhe gizeen isin jedhu madaaluu qabda. Maaliif akka dhugamaan si jaalateef sobaan si jaalateef madaaluu qabda. Namni hadha laal waan inni sirraa jaalate kana laalte dabbaa kee jaalatee haasaa afaan keetii jaalatee boqoo kan kee jaalate. Dabbaa kee nagarree. Hadha ni jira boru ni dhumaa jechuudha. Gaafa kunniin boru dhume inni tabiraa fuudhaa jechuudha. Siif gara argitee. Ayiwaa barri inni nunatti hime akkanaan jee ati. Ani waan hundumaa shiitti faadhaan aan jee. Guyyaan inni isiniif fuudha hanga kuma 20 faadhaatiin aan jee. Anaaf. Guyyaan fuudhaa. Guyyaan fuudhee yoo si bira dhufuu baatee yaani ni dulloomna aan jeenaanis hangaati kuma 20 fuutu. Ati dhaqee bakkitti ma jalqabanni si fuudhe maal gosa si fakkaate girgiddaan manaatti maxxansite. Eenyuun? Jalqaba inni si fuudhee jedhee qabaa isa qabdu laal akka allaattiitiin lafa kana bararra ol goote girgiddaan manaatti qabuu qabda. Maaliif? Sama jalqaba qabdu jechuudha. Achiin gara kan maal gosa si fakkaate taan step by step suutaan itti deemta. Akka itti heerumtee gaafa ji'a 8 ilmoo deettaa. Ammallee achi deebitee gaafa waggaaf ji'a 6 taatu ilmoo deettaa. Bas innis yookaan lakkoofsa yoo argatan bareeda. Isa guddisa takkasitu guddisa gara dhaquun qabu. Gidee mana kanaan akkuma wal fuuneessaniin. No dhiira kana hafaya kana ilmoodhaan gadi qabani beektaa. Ayiwaa. Malee ka amma akkanatti foon bira taree gaafa nyaatu kun sirrii miti. Foon bira taree gaafa nyaatu. Ani naa gorsitan talan jedha ati natti gorsuuf hin tala. Ishiin na jaallatti gaafa waan barbaadde yoo jette na jaallatti. Amma kakkanaa kun bariin jira gizee jaartiin dhukkubsatte fayyaa rabbiin irraa ajjeese dhee kadhata. Tabiraa fuudhuuf. Rakkoodha.
Anin jedhuuni faaffii koo sin jedhu an dhugaa si jaalladha. Garmaan na sodaata. Dhugaan si jaalata taanaani gurra tokkicha siif haa muru. Muree. Yesus maa nan gadhaa'e moo anchi? Yookaan ammoo kalee si haa baasu. Maal kalee Maal baasu? godha? Kalee lamaanuu ni qaba. Maaliin itti godhata? Ayfoonii bitee gurraachi isin akkamitti maal dhiirri Oromoo seenan dalattani? Maa nan gadhaa'e moo? Nan gadhaa'e moo jechuun maal inni? Ishii jaalatu kalee baasteetiin wannoo bituu moo? Yoo isheen dhukkubsattee kennuufi nan danda'a waaqayyo ishiitti hin fidiin malee. Kalee kanaan na dhukkuba beekanii samuuna kana. Bakka marameetiin booruu sitti hima. Kaleen tun fayyaa nan qabdu. Dhiiga si barbaachisa siin hin jenne jaalallee kiyya tokko bar dhiiga na barbaachisa jennaan dhiiga na ergee bar waan isa keessa jiru hunda waraabe. Yeroo tokko dhiiga fitadhee ture achuma bakka waan isa keessa jiru waa takka hin hambifannee iyyuu achi as qaayyee siriidhaaf viintoodhaan guute malee qabu. Namni nama jaalatu baay'ee way akkas. Faaffii kaleena dhukkubamu maal jettee? Aywa sirrii nan jirtu bakka tokko nin kannaaf jettee miliisiidha. Gaafannita. Gaafannita balaashoo akka? No, osuma Tabalashee amma tabalashee gisee nin kannaaf jettu. taatu chee godhuu barbaachisaa. Bishaan dhugeeti amma baay'isi bishaan dhugii yoo dide immoo natti. Kanaafuu kun osoo waan inni yeroo argite bishaan dhugii yoo dide baay'ee Innaa taata bishaan dhugdee takkaa yaallattu kaasa booddeen deemee qalamee kennaaf. jaalatta taanaan ati kalee baastee kennuufidha hayya akkamitti akkas wanni akkas jedhamu hin jiru barra amshiirnatu sii jira jedhiin illee kalee lamaa miti takkaa miti lamaayyuu baasee sii kenna. Maaliin jiraadhaan? Namni kalee afur qaba bar bitaa mirga kalee afur qaba uumamaan kan takka qabu jira uumamaan kalee lama lama kan qabu jira. Ati akkanatti akkan si yaadde akka saayikooloojii kiyyaatti kalee afur qaba afur keessa lama baastee sii kenna. Anshii lamaan isaatti tabalaa shaamoo jala. Qoy solan naa kannitamuun an kannitu ati amma waanuma takka. Hin kenna. Bakka nuti takbabbaan hinaafi solan. Ka dhugaadhaan maal ija babaafta dhugaadhaa jedhaan dhugaadhaan jaalatte taanaan kalee kan kee baastee kennuudha. Lakki bakka narra jee takka joo isaa barbaachisamu. Jaalatte tokkoof kalee miti lubbuu kan keetu baastee kennuun easy. Xiqqoo jaalallee hedduun qaba. Ati jaalfadiloof hin kennitaa? Itti nurraa kenne jedhiini. Jaalfadiloo? Dhugaadhaan jaaladhee abbaa manaa kan koo godhachuu barbaannaa ammoo isaaf jedhee wanni ani hin goone hin jiru. Wannummaan ani hin goone. Maarreen isoo jaartii koo fedhee lubbuu koon dabarsee kenna. Jaartii kiyyarra namni naa caalu jira. Ayfoonii bitee barkalee gurguree. Ana manama ayfoonii biti ayfoonii baasee kalee baasee ayfoonii nuu bituu miti nuti shamarran Oromoo gadaa amma jirru kana keessatti. Nama mindaa ji'a tokko baaseetiin yookaan ammoo mindaa ji'a lama baasee ayfoonii nuu bituudhaaf niyyatu hin argine jechuudha. Anan hanga ammaatitti nama meeqa jaaladhe jedhe nama tokko ayfoonii bitee siif erganaan jedhu hin argine. Because maal inni hin jirtu jaalatti jechuudha. Usuu mallaqa qabu. Kan garuu kan biroo ammoo kalee ofii baasee kennaaf jechuudha. ለፍቅር እኮ መስዋዕትነት ማከፈል አለበት። በአማርኛ ነው ግን ትንሽ አይከብድም አለፋት ለሞባይል ተብሎ አናፍ ጀቸ ከሌ ከንቄዮ ባስቴ ማን ከንፈየዱ ቦልንግት ኖሮ Soreettiin dhuftee siif ergu jirti jaan. ማን ናፍርት ገሜ Ergu jirti seesisii jaan. Soreettiin hin jirtu raftee jirti isaan sobanii haasofdiisa. laal kun taarrafisee taanii waliin asirra ta'a. Bunallaa minal dhiira Oromoo. Hin beekti anchi Raftee jirti jedha barsaatii raftee illee hin beekamu. Taarrafisee asirra ta'a. Kunuun ilaalu cheekkoolu jira. Maal jedhe si fakkaate? maalin cheek godhe faaffii ko'anoo si bira taa'aa jira ma kun silkiidha. Akka rafni cheekkoolu jirti. Gaanii rifattee gisee ni riftee jaan. Maal jedhe? Sheekabinii biroositu maal jedhe beektan?
dhiirri tun jedhe hanguma feete Monaaliizaa feete illee itti fuudhan jedhe xurii takka qabne በጣም ይትረፍት akkanatti jechuudha bareeddina kan yeroo sanallee itti fuudhan abadan jedhe dhiirri tun immoo lubbuun isaa tun garanaaf garana numa laaltee jedhe osoo tapha Monaaliizaa feete illee itti fuudhan bareeda feete osoo isinitti fuudhaniiti inuma biraa fedhatte ani fuunaan as achi ilaaluun solo a'uuzu billahi ati faatilaal hantuutuma mana kophaa keessa gadhiisan ani qofti Salam alaikum. Akkam jirtu Sol? fayyumaa biroo akkam goota koo Akkam nagaa keessanii? jirra nagaa akkam jaarsa nasraati asumaan baradhaani Abboo bannaa waan ofii waan argite ofaan olli natti nde. dhugaa Hin beeknille. iyyaa nasraatiin na jaalate Jammara obboleessi keenyallee. jammare badheessi keenya jechuun isheen natti mi'aani dhugaasa adda baafadda kaakashte nasraa Anis tirami kan isiin ooftuu miti. Ani waan kiyya yoo ani sitti mi'aamanuu qabda malee yoo waan isiin dubbattuu miti. Yaa. ati faati immoo noomatti itti dabalti malee hin sobdu jedheeni soorira Maal jetta waan ofii? Atti himaa deemaa isaas. Nasraan jenne? Subhanallah. Amma maa nama viidiyoo takkitti argitee bakka viidiyoo sana ishee wallaa kabbaadhu waan taane daasa'in. maal jana seedarraa sanuu solo akkate kana qajeelte teette janajjantu janajjaneesiif fakkaate girgiddaa kana harkaan qabate Haadha faate enke jibda. Amma kun kijiballee miti. Dhima tarsaate kana kun kijibaa miti malee. walitti nuuf tirtan jedhin